kabajjan hin beekne inuma irraa fagaadha walla dhaabadha hafa anama inshallah dhaabadhee hafa malee gadi laalee bitan laalee mirgan laalee garas laalee garana laalee gurraacha jedhee diima jedhee galabaa baxee laalee itti heeruma maaliif jiruun tiyya gaafana akkanan taatu jechuudha walla dhugaa isin jira jiruun tiyya gaafana akkanan taatu nan sochootu jechuudha kanaafi rabbiin keeriin waa taasisu hunda kennaayyuu laalladhaa isa haxoochiyyeetiin hedduu isin jaaladhaa akka isin rakkatan hin barbaadu akka isin karaarra dhaabattan hin barbaadu akka isin dhaltanii biyya ormaa keessatti rakkatan hin barbaadu amma akka jedhee abbaan argee isin goree isin rakkisuu hin barbaadu laalladhaa bultii keessan jireenya keessan isumatu laalladhaa rakkoota kan qabu laalladhaa jireenya keessa itti dhiisaa hiriyaa keessan yoo hiriyaa amma keessattuu ammaaliif hiriyaa eeggadhaa isiniin jedhu isin hiriyaa qabdii maamadoo qabdii bira teettee dubbisi fayyattee si kenniti hin dubbistaa gaafa kaan ammoo atillee miira keessa galtaa jechuudha viidiyoon fatti bilbiltee laaltaa anillee osoo baafadhe jaarsa birrii qabullee filatin anatu siin jedhe dhiira birriidhaaf hin filatina dhiira birriidhaaf hin filatina anamma kan kootitti wallahi dhugaa isin jedha akka kiyyatti dhiira hiyyeessatti osoo heerume I am very happy dhiira hiyyeessatti osoo heerumeeti wallahi ittan gammada dhiira hiyyeessa osoo heerume jechuudha maaliif hiyyeessa sammuu qabu hiyyeessa kaayyoo qabuuf karoora qabutti osoo heerume hin gaabbuu jechuudha hin gaabbu garuu guyyaan gaabbu kam gaafa dhiira hoolatti heerume gaafaadha dhiira garii kan baa jedhee sadaqaa nyaachuu barate jechuudha kafaaxeen surreetti jijjiiru kafaaxeen kiraa manaarraa kaafu kafaaxeen injiraa miti jireenya hin qabne jechuudha dhiira kushiinaa onqulaalii isaati xabbastee itti kennitu hin qabne dhiira akkasiisan irra anama jireenya kan koo keessatti dhiira hiyyeessa sammuu qabutti yoo heerume zannaxee waliin jiraadha qicci jedha jechuudha dhiira ofitti aman dhiira hadha si fuudhee boru deemee gurra olla ergisa deemee gurra hiriyaa ofiitti ergisa achi oduu fuudhee galaa jechuudha bismillah mina shaitaan keessattuu dhiira dayyuusee rabbinarra haa qabu wallahi dhiira dayyuusee rabbinarra haa qabu kottu fayyadamoo jaarsi onaggatee biraa bosoo naggatee kottu fayyadamu warri moodiitera qabdan jechuudha dulloota eegeen irra qorrite akkanaa kana biyoo fi godha miyooti godhanna wallahi amma yeroo baay'ee hin argitanii miti faaxeen babbareedduun faaxeen babbareedduun faaxeen jijjiituun daftee neerumtu tokkofa bareedina ofii saniin boonti lamana taree deebi'eetiin dhiira qarshiidhaan hin bittuu jechuudha dulloonni yeroo dhina tareetiin jedhetun taneegeen qorriteetun jechuudha akkoo manooyyeetun akaakeen abbaa kiyyaa dhaxxeetiin kichuu kana jechuudha sabiyyii kana birri ofiitiin bittee waliin jiraatti yoo laalteetiin jechuudha kunniin keessaa yaa'ee jechuudha inni isiif hin fuune isii jajatee hin fuune boru gatuun isaan oolu garuu beeti boru deemeetiin isii gatuu isaan oolu inshallah bitaan bayitii mirgaan bayitii boru inni deemee isii gatuu hin oolu inuma gata kallattii gatetti illee gata hadda qarshiidhaan illee bitattu boru inuma gata abadan dhiirri isin qarshii hin bittan akka ta'e inuma isin gata na amana dhiirri isin qarshii hin bittan inuma isin gata amma abduuseen kun jechuudha kaayiroo tana keessa jira haga ammaa jechuudha ol qajeeleetiin uf danda'ee hidha ofii ol qajeelchee hin fuune adabatee jiraata jechuudha hiyyeessa haga rabbi gaafa dabarsee fi jireenya gaariitti bahutti adabatee jiraata nama dhiira akkanaa kana hin jaaladha nama kan kootitti jechuudha nan kabajjaa jechuudha ol qajeelee jiraata jechuudha hiyyeessa hin fuune haadha manaa ofii sayyoo fuudhee mana keessa qabee horachuu hin danda'u dirqama baatee hojjetti mana ambaa dirqama baatee mana ambaa irra galatti hanga gaafa jireenya haadha manaa ofiitiif ofii san argatutti adabatee I am single jedhee jiraataa jechuudha baay'eetu jira jechuudha faaxeewwan kaayiroo tana keessa tani
كوت كرام ناس رقم فلا كوت والفونا كوت ون يو أرقتي تنجد قدي بيتيني هنجرامتي واشكالتي كأي يو أنقر من أوفي قدي جراتا يجو ولا لا تيمتي كان مالي فارا منا تنتقى فمالا كيسك أبو هندن ديني أدفت دوتا يا ماما دوفيا ولا دوغا سنجد هذا منا تنتي مالا كيسك أبدي هوراتشو يكن ديني سورة تنتي زيبي تدي بسيتي أدفت دوتا يقوك أبو ياشان جها بولي سميتي نو ستنا قيامو جيجو سميتي نو ستنا قيامو dubartii fuutee kaatee dubartii rakkisu irra dubartii fuutee kaateetiin haadha mana tante san ubbiraa baaftee inshaalla isiin deemtee bulii soddoma hojjettee si deebitee haga bulii soddomaati kaatee isa jirta meela himme mee dhiirrummaan haati mana tante sirraa baatee hanga ji'a tokkooti obsitee teettu hin jirtuu jechuudha maal godhuuti jiru mee hin jirti dhiirrummaani dhiirrummaani hanga haati manaa tante sun bulii soddoma hojjettee sitti deebitutti adabattee teettu hin jirtaa hin jirtu abadan na aman ima shaqqalataa jechuudha dhiirri haati manaa tante fiizaa hojjettee fiizaa fudhattee si bira baatee hanga waggaa tokko osoo dubartii takka hin qammasin jiraattu hin jirtu jechuudha shaqqalataa jiraattaa jechuudha isin illee achi yoo waa argattee jette baabaa shooyee بابا هذا مو زين بابا شوي بابا ركب بانغاري اللي جزء فوق تاكسي لان قاعدين باي انا راكب شويه انتي شويه كله يجي مزبوط يا ران ما لقيت ليه بيرتا اي ما يريكم جزء انا ما بيرتا اي تلقى انا ما ميرا كيس انا ما قلت ايتو ميرا كيس قلت اغش جلوك يتفات انت انا جاي بابا لا بابا هذا حرام بابا هذا مو زين لك بابا ودمت أنا ركب انتي ركب يجي سوا مية إيران قمت يا قتي سنجد والله قمت لتأكل قاطع انتي يا بانغالي لتأكل فان بانغالي نراه ولا تاتي أنا ما منا بافتي دوبرتين مية منا تاو والله تي دوبرتين تيشيرت انت تغرق يلا تاو والله تي دوبرتين بانت انت تغرق يلا تاو والله تي ما منا بافتي ما لي خارما تانت سمنا بافتي إيه قفوت منا هم كيسا قبضي ما نجراتي تو في يوم تقولي تبادتي على الرأي دولتي أرجعتي يو بري تكرجتي يو بري لما أرجعتي فوتة قلتينيتي ما ملا كيسة تنجراتي سكر بس ناقل ولا ده كيف فرد ما في نجراتي كوليتي بعد دم فكان كي كانت تطرورته ما في نجراتي تقريبا أتاك كوربيسا هو بسيطة بقى وبيتشارا فايدة كي ميلا كي ما هو بسيطة بقى وبيتشارا إن قلتا إجرب بيهورين بويني إيرسا الموتين أجدا إجولن تندسون إيجي كلها ياتي hin galtaa ilmooti dhalchitaa biraa baatee bitta. Dhiira garii qotiyyoo waliin jiraattanii bara. Qotiyyoo jechuudha kan inshaalla osoo akka qotiyyoo abaayii akka naga jedhanii eega ciniinanii hin rifanne waliin jiraatti dubartiin garii wallaa dhiifa mallee naa godhaa. Dhiira garii bara wallaahi jechuudha ligdaayaa. Hin gala yoo waa jiraatan nyaate yoo waan jiraatin ammoo bahee deeme yoo hirribni qabeetiin jedhe hin jiree rafee. إن شاء الله فاتت هي قبان قب إن شاء الله هات مرة تنتظر هولادا وخبيتي قالي في مرقة هاميتي والله دقاسن إنجل مرقة هاميتي جيتا هاميتي قالي نجل الدرب غايشي بقى إيجا تبا منا قبان قباتي إيجا تبا منا تنتهنا هذا منا تنتهي قبان قباتيني ديميتي هذا منا تنتهنا جيتا هاميتي قالي يوكنا موفا قلو بيتي قالي تجل الدرب هاي سديدو فرنا جاي بابر والله galee akka waan bosona seenee kanatti hin jiraamti qotiyyoon yeroo qotiyyoo uuf ka'u jechuudha akkana qotiyyoo laalu kana galee jennaan haadha mana ofii tan akkana laala haadha mana ofii inshaalla bosona seentee otoo bosona seentee ija gadi qabatte malee waliin qabdu baala gaaraa kan kee kamitti dhufte yaa dhiira hunda hin jenne ani garuu keessaa jira woxxaramaan tokko keessaa jira dhugaa rabbi kanaafi هذا وين وانجلو هو عندنا نقبض وان أرجع يروح كتكاس شامل روتشتي نرجع فتا نمني دعاء نمني جراتا نرجع فتا هذا فاتح شامل من شيشة قلت ما جتا صوني nalageeffadhaa isinif hima shamarran mana shiishaa ooltu nalageeffadhaa dhiironni
himata badanii hayyicha abaaranii jetti Oromoon. Ana gabulee raagaa dhageeffadhaa yoo xiqqaate waggaa 41 barana seena. Himata wallaalanii hayyicha abaaranii bitata wallaalanii gabayaa abaaranii jedhu Oromoo yeroo waa jettu. Na dhageeffadhu. Abbaa manaa kan kee ta'ee ka'ati shiishaa isa bira teettee xuuxxu. Abbaa manaa kee ta'ee ka'ati isa bira teettee shiishaa xuuxxu. Wallaahi billaahi inni dhiiraa miti. Na aman. Inshaallah obboleessa koo haa ta'u dhugaa isinii. Abbaa manaa kan kee ta'ee ka'ati isa bira teettee shiishaa xuuxxu. Ka'ati isa bira teettee haraqee dhugdu. Ka'ati isa bira teettee farshoo dhugdu. Ka'ati isa bira teettee tincaatii qamaatu. Inshaallah inni dhiiraa miti situ dhiira malee jechuudha. Inni dhiiraa miti situ dhiira malee. Maaliif dhiirri tokko gaafa araada baay'ate dhiirri tokko gaafa araada dhugaatii haa ta'u caatii haa ta'u shiishaa haa ta'u gaafa araada qabu si hajaan qabu maaliif sa'aatii si kiisingii si godhu sa'aatii si taphachiisu sa'aatii ilmoo ofii ilaalu sa'aatii jiruu ofii ilaalu sa'aatii si qaqqabatu sa'aatii si miira keessa si galchu sani inni shiishaa irratti dabarsa. Asiini rabbiin sibiila zabanaa kana nu harka kaa'ee mee ati sa'aatii silkii ilaaltu yeroo tiktookii gaseente biyyaansi yoo xiqqaate sa'aatii tokkoo kan sa'a lama fixxaa jechuudha. Anamma liivii seenafa jedhee tiktookii dhufu yeroo tiktookii dhufu sa'aatii tokkoo kan sa'aatii daqiiqaa 30 yookaan 40 viidiyoo kana bicha akkana oloofaa otuma viidiyoo kana bicha akkana kana laalu sa'aatii fixa. Mee lan sobee hinki jibde jedhame hinki jibnee jechuudha. Ati abbaa manaa kan kee kana dhiyaana inshaallah innillee si dhiyaana irraa saaqee isini himaan sodaa eenyuyyuu hin qabu. Ati isaa dhiyaana inni si dhiyaana yookaan ati isaa uffata inni si uffata. Mee hinki jibdee sobdaa naan jedhame. Abbaan manaatii fi haati manaa taayimii walitti fayyadaman wal barbaadan yeroo inni gadi bahee ol deebi'ee hin barbaadda yeroo teettee ija isa keessa laaltu miira keessa galta. Ishiti yeroo inni sa'aatii 24 ka shiishaa ta'e yeroo inni sa'aatii 24 ka caatii ta'e ati abbaa manaa kan kee kana inshaallah yoomi barbaadda reena mee yoomitti na himme gaafa qarbii seentee tinyatti abbaa manaa kan kee kana waliin gammadda inshaallah haati manaa tante gaafa qarbii seente si waliin gammaddi. Waa dubartii dirqama sa'aatii 24 waliin rafuudhaan miti na dhageeffadhaa malee. Wallahi hoolaan takka ni jirti dhiifa manaa godha warroonni ni'ima dubartii beektanii ni jirtan kan kabajaa dubartii beektan kan masruufa kennitanii kan haadha manaa tan teessan mana keessatti uffattan ni jirtan kun isin jaaladha isin kabajaa jechuudha of beektan angaruu namoota tokko jedhaa jira namoota tokko dubbataa jira haadha manaa tan tana sa'aatii 24 waliin rafuudhaa miti sa'aatii bira jirtu bira taa'i yookaan rakkina garaa keessaa qabdi. Yookaan rakkina sammuu qabdi yookaan maatii isiitiin rakkatee jira yookaan isimatu jireenya wayii wanna wal keessa wanna waliin diskas gootantu jira. Diskas jette faranjiidhaan jechuudha. Diskas jechuun waliin marii yaada kan keetiif ka isii kana wal keessa galchitee wal nyaachisu. Ishi sa'aatii shiishaa irraa kaatetti alhamdulillah yoo waa jiraataniitiin jedha waa xaxxaf goote deemte rafte baatee lixxe galte shiishaa aarsite. Yoo dadhabde rafte yookaan itti as garagalte haaya haati mana kan keetu yoo agamsii mari'atti meena himamee warri araada qabda haati mana kan keetam yoo hagam yaada kan keetiif ka isii waliif fiddi meena himamee yoo agamsii ni mari aduun silaa osoo ol baatee hin argine Yaartii jechuudha aduu yeroo ammaa akkana fiigan. Meeshii yoo hagam haati mana tanteetu yaada kan keessi hin mari'attine. Bar dubartiin aartii dubartiin ni qawwatti kabajaa hin qabu yeroo baay'ee na nyakkifti yeroo baay'ee na qaatti yeroo baay'ee natti hinaafti jetta malee haati mana tanteetu waan si hinaaftuuf hin beektu. Dubartiin gariin ol baastee gara asitti hin dubbattu hinaafaa bichaan tokkarraan isii kulla qabdi jedhaa jechuudha. Ol baastee tas dubbachuun barbaanne jira abbaa manaa ofii kanatti. Ol baastee yaada ofii garaa ofii kana ibsachuu hin dandeenyetu jira. Tawaa itti haasa'uun barbaannetu jira. Anama inshaallah abbaa manaa kiyya yoo qabaadhe erga qaama kiyya qullaa baafadhee waliin ciisee booda wanni takkitti ni kan osoo hin jiru. Yoo isa barbaadee yoo itti bilbilee heeloo kootu jedhamu sa'aatii amma kana si barbaada. Indi abbaa manaa kiyya kaa haqatiyyaa bara.
silkii xiyya tana fuudhee alaggatee ka'ee dhaqee fudhadha akkasuma san itti bilbilee koottu yoo lafa fagoo namaa jiraate abbaa manaa kiyya kan dinde so akkasuma abbaa manaa kan kee kan kabaasee itti dubbachuu barbaade kabaaftee itti hin himanne garaa keessa gacadhitee garaa keessa gadi qabattee achitti gubattutu gaafas ol kaateetiini aara kana sitti buqqifatti ati beelesiteetii miti ati dheebochiteetii miti ati arrabsiteetii miti ati dhoofteetii miti mataan isii kun fuuje sa'aatii sii mari'attu hin qabdu ati ganama galgal obboleessa shiishaati obboleessa caatiif obboleessa hiriyyaati namni bar dhiirri yeroo ammaa dhiifama naa godhaati hanga hiriyyaadhaaf taayimii kennitaniitiin mandara keessa surree ol siifata hudduu hooqataa zooru garuu haadha manaa ofii tanaaf taayimii hin kennu what you happy mee haadha manaa tante tanaaf yoo taayimii kennite maal rakkoo qabu mee irra caalaan isaanii 100 keessaa paarsentii wayii haadha manaa ofiitiif taayimii kennuun jaalatu. Mee sa'aatii lama kenni guyyaa lama keessa guyyaa sadi keessatti dhaga'imee maamadoo kiyya miira keessaa ba'i. Guyyaa lama keessa guyyaa sadi keessatti haadha manaa tanteeti taayimii kenniti waliin taa'e haasa'i. Akkuma hiriyyaa hankeetii waliin teettee shaayii dhuddusan teettee buddeena nyaatusan teettee shiishaa dhuddusan taa'ii waliin haasa'i. Wala taa'ii waliin haasa'i waa baay'ee irraa baratta. haadha manaa tanteetan akka hiriyyaa keetii haadha manaa teetiitti osoo hin taane akka hiriyyaa keetiitti dhiyaa lubbuutii maaltu si hanqate maaltu barbaadde mee maaltu jira mana keessa maaltu hanqatee ijoollee tanaa maaltu hanqatee ijoollee daara qabdutu jira ijoollee maaltu jira ijoollee tanallee bakka akkuma argite bicha akkuma korbeessa hola jettee dhalchitee biraa deemu bicha inshaallah ijoollee tantee waan jarri hanqatte waan jarri geeffatte quba hin qabdu haadha manaa tanteetan irraa quba hin qabdu saamunaa jijjiirtee qaamaan dhiqattuu qabdu. Haadha waan tokkotti bittee akka waggaa hadha sanumatti herrega birrii 1000 takka yoo kenne 2000 yoo kenne birriin sun maal godhaafti qofa jedha. Inshaallah birrii 1000 takka 2000 saniin torbee tokko torbee lama si jiraachiftiisi. Naam inshaallah. Kanatu heeruma na dhoggaa baran jaaladheeti miti bara. Jaaladhee yookaan simmeetii dhabee yookaan akkasin jettan san dulloomee qorree taljeetii miti wanni heeruma diduuf. Ushi osoo kacaatii harkisu tokko na jaalate addabaa. Kasigaaraa tokko rabbiin narra buusee ka hiriyyaa walbadee baay'isu tokko narra bu'ee addabaa. Akka ta'a ishee gaafa ganama galgala diqaalaa huddura kaadhee ganama galgala sokkaane. Moo mana keessatti taa'eetiin jaartii gadhiitii fi jaartii ijoolleetiif lukkuuf simbiraa saree ta'a. Kana yaachisa'an. Walla kana yaachisa'an. Addabaa kiyyaa qaba. yaada miira keessa na galcha. I'm so sorry jette waan akkana kana faranjiidha. Amma biyya faranjii yoo jiraate hudduu harree seenee si horata biyya faranjiititti amma. Sirra fuudhuu hin danda'u haga si gadhiisutti. Sirra waa balleessuu hin danda'u haga si gadhiisutti. Yoo waa deemee waa singilmaan mitanniin shuugarmaan mitanniin shaqqalate Allahu a'lam biyya faranjiititti jechuudha. Garuu ammoo inshaallah sirra fuudhuu hin danda'u. Akka maka biyya Arabaa jechuudha. Akka si fuudhee ka'ee harbaa kaan taan fuudha. Gaafa ji'a kaanii taan fuudha. Gaafa waggaa taanii taan. Sun hin jiru biyya faranjii. Hudduu harree seenee si horata. Akkaawuntii kan keetiif akkaawuntii isaa walirra hiita. Waan inni baasu yoo chiikotatti illee kan waa baasu taate hin laalta. Galiin isaa meeqa? Guyyaarraa meeqa galcha? Galiin isaa meeqa? Hadda birrii meeqa baase? Maaliif baase? Wanti hundi